Congratulations in Beksisa odo gamachisa agadaga hawal dagesa warri biyya keessaaf warri biyya alaa inni xinnaa guddaa inni dhiiraa dhalaa isinitti jabaa kabaja jaalala shaashe markazni shaashe akkuma maqaasaa shambaa jedhee barada mala ilmii qabee faana nabii arrada barattoota isaa yeroo dheeraaf barsiisaa ture kunoo eebbisiisu milkiin baasee xumure dhaloota irraa kaasee tan wallaalaa furre bonaa gannan jenne galaa ilmii kuuse dhaloota hegeree faana nabii buuse Congratulations in barsiisee bareechee gahomsee qaroomsee tubeechime yaadan wala boomsee labata ilmiitiin labee tarsimomsee dhaloota leenjisee quraanaan gahomsee sirrii hidhachiisee bodiif abdachiisee quraanaan misoomse osoo addanfoo hin cufa dhiiraa durbaa ilmiitti qadhaabee kunoo baasee gubbaa gosoonni barnootaa ittiin barsiisaa ture kitaabota aqiidaa adda addaa tafsiira quraanaa fi quraana talqiinaa fi tajwiidan akkasuma huruufa makaarijaan barsiisun orjeewwan abdii boruu eebbaaf dhiheessun gammachuun kenna keessanii warri gamasii gama 2025 ji'a 9 jechuun Sabteembara gaafa guyyaa 22 affeeramtanii jirtuun irraan hafinaa yaa jamma isiniin jedhaa jiru abbaan dhaloota qube barsiisee leenjisee ilmaan loxobbaa qutubee barsiisaa fi buureessaa markaza shaashee kan ta'an ustaaz Mu'aaz Abdul Qaadir yookaan Abu Ammaari akka irraan hafne yaa hawaasa gaare kootu galma milkii waloomaan ijaari jecha iddoon eebbaa fi gabaa kallattii onlaayinaa irraa yoo ta'u karaa imo application ta'uu isin beeksifna. Congratulations in keessummoonni kabajaa sagantaa kana irraa qooda fudhatuun eeggamaa jiran mashaayikoota gurguddaa du'aataa fi munashidootaaf akkasuma ustaadota gadda addaa yoo ta'an sagantaaleen bohaarsaa hedduun jiraachuu eeruun akka nurraan hafne kan jedhan ispoonsaroonni kabajaa sagantaa keenya har'aa kan ta'an ganamee fi ayyaantu xiyyaara kafaltiin tolaa liinkii yaabbattanii nu biraan baatu isiniin jedhu maarree Sabteembara 9 gaafa guyyaa 22 wiixata oolee galgalasaa akka Itoophiyaa sa'aatii 2:00 akka Saudi Arabiyaa sa'aatii 8:00 akka Al-Imaaraat Al-Arabiyyaa Al-Muttahida Dubai akka Al-Imaaraat Al-Arabiyyaa Al-Muttahida Dubaitti sa'aatii 9:00 irratti wal argaan kenna eessumatti yaabu markaza shaashee haa ta'u carraa gaarii isin fawwina marre inna hafamuun hafina hin barfatamuun barfatina isinin jennam. Congratulations in